maal jirra jawar jiruun haadha malee dukkana qabriiti jiruun haadha malee dukkana qabriiti jiruun ilma namaa adumani tolti Oruutaa jarri haadha qabdanu jechuudha duniyaarra qabeenyaa sin guddaa qabdanu haadha keessan qofa akka ta'e bara soo akka sanatti kunuunsiifattan jechuudha waa tokko ana sanatti ni moon addunyaa kana irratti dhiira kan boosisu waa lamaa jedhama inni tokko faammaa inni durba jedhamti Oromoo kumaalo ishee bira naageetii taatiniin jedhee si'a meeqa bakka sheeriitti naa godhaa jedheen siin gaafachaa ture amma yoon du'e maaltinii qaba maalo hadaraa keessan hadaraa Oruutaa asirratti waa tokko luqsuun barbaachisu haqqi isaa dubban maaliif ijoolleen durbaa dhiira sin jaallatu maaf hin jaallatan maaltu si galche jechuun nama baay'ee isinii kabajaa qabu nama baay'ee isinii jaalala qabu hin jaallatan maaliifidha kun amma maalirraa dhabdan homaa waan isin galchu tokko hin jiru ilmoon dhiiraa maal tokko yoo sin jaallate amma dhumaatti rakkinni guddaan jiru kana durbi tokko yoo jaallatte jee tokko jee lama jee sadaffaa irratti hin irraanfatte waan sana jedhama takkasiin jedhe garuu immoo ilmi dhiiraa ammoo waggaa 30 haa ta'u malee hin irraanfatu jedhama amma du'utti hin irraanfatu jedhama kuni soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti soo nama sin jaallatu bareechaati gochuu qabdu malee waan ta'e naa malee akkamitti jirtu akkam bultanii akkam ooltanii akkamitti dhiisifattanii akkamitti bariisifattanii akkamitti Ambikamu video kana yookiin ganama laaltu yookiin galgal laaltu yookiin halkan laaltu yookiin bakka ambikamu bakka waa'ee keessan kana na wallaale yeroo kamiin ilaaltaa yeroo kamiin dhiistaa kana waa'ee kee baruu dadhabeeraan adara rabbi waa'ee kee tokko natti himi Eshi aidan balash eshi keessattuu mujooliin koomantii koommataa jirtan jechuudha dhugaa rabbichaa woman isiniin jedhuun qabu meemaal tokko hundi keessanuu as jedha Video kana immoo hundi keessanuu like kuma 600 kuma 74 dhibba 9 kuma 99 dhibba 999 nam tokko akkanaaf naariin keenya yoo like goon jettaniire ashi Abdi assalamu alaikum nama bareeda nama hayyu nama beeka ati bar injirtu addunyaa kana keessa takka namni akka abdii kiyya waan argam maal barbaada yow dalagaa deemtaa baagii achi kaasee kun achi kaasee haga asii qabadhee si dhufee ilma kee akkana bareechisee si eegee qursi akkasii qopheessee si eegee hag danda'uun barsi gammachiisuuf an wantumaan ani goone takka hin jiru si jechuun nama bakka araadaa beekaa nama yeroo waliin deemu jiru waliin nama deemu nama waabe ati jechuun nama ajaa'ibaa siin jaa inuun dhalanne kanamta obboleessas ta'e abbaa manaa akkanaan qabu ay jaarsa masjid guyyaa khayrii jiruunte jiru barakaa jiru khayrii haasisaas gammadi bakka geettetti urgeege seena makina seena kana sobanii harkaa guuran Qoy rabbiin akka kana mala isinitti maaf kenniidhaan mara ilma dhiiraafis illee maaf mala bicuu way kennu dhiise qoyaam Oruutaa maal jedhama beektu bileessa kasoo immaaraal gowwaan immoo ofirraa barata jedhama miti bakka namarraa barachuu qabdu gisee akka kana sobamee siin akka jedhamu waa tokko kana ishi Qalla deemu wanti sin qabdan hariinuu gisee maatii taatan kee jechuun kan siiti kan si jechuun keeti Oruutaa inni biraamaa inni hayaati raachuurraa qabamtee jirti wanti kun namoota baay'eedhaaf gaaffii ta'ee jira raachuun immoo sin barbaadu jedhaa jirani እኔ ወላሂ እወዳለሁ ራቹ ያገባች ሴት በጣም ታደላለች አሁን ባገባ ማለት ነው አታገቢኝም አንቺ አታገቢኝም ይሄ እንደምድኝ በቃ ባገባ በለሽ አያስፈልግም እንደዛ መክተት አታገቢኝም በቃ አንቺ አታገቢኝም ዩቲ አንቺ እኮ እዚህ ባለፈው አጠገቤ ቆመሽ ሰላም ስልሽ እኮ ዩቲ እዚህ ጋር የአንቺ ቻፕስቲክ እኮ ነው ነጩ ቲሸርቴን የነካው እዚህ ጋር መጥተሽ በአንቺ ቻፕስቲክ እኮ ነው ከገርል ፍሬንድ ጋር ተጣልቻለሁ እኮ እዚህ ጋር እኮ ነሽ አንቺ እኮ እዚህ ጡቴ ላይ እኮ ነሽ ማነው ደረቴ ላይ እኮ ነሽ እሺ ቀይል በቃ በፍቅር ያሽ ባንፋቀርም በፍቅር ቀይርልኝ ደና አያት ሲፉቹን በርባዳ ወላሂ ባዬ ሲጃላዴራ ጀናን እኒ ገሩን በርባዱ ጅዳዝ ራቹዮቲን በርባኔ ራኮን ከው ቢልቢለ ኮ ከኒፊ
jechuun koo uummata duratti yoo siin akka kana fokkatte ani immoo deemee qabe jedhee tana rakkoon qabu. Waggoota baay'eedhaaf uummata Oromoo kana rabsaa ture. Beekii Faannoo jennaan beektuun natti fakkaata. Geemii gurguddaa lama wayii godhee ture. Geemii guddaa tokkoffaa irratti uummatuma keenyaan ni mo'ame. Geemii guddaa lammaffaa irrattis immoo waammate jara soddaa sana waammate. Geemii kana ammas irra deebi'ee taphate. Geemii kana ergi taphate ammas ni mo'ame lammaffaadhaaf. Yeroo kana keessatti maatiin jara sanaa siloo maatii birriidhaa jettee nu barbaadde malee waa tokko nu jettee miti jedhanii haasaa kakaasan. Yeroo kana keessatti immoo inni aaree baandiraan ni dudduba kaa'atee ergasii ittiin taphataa jiru fuudhee darbatee jira. Yeroo kana keessatti jarri immoo aaranii baay'ee waan danuu dubbatanii turu. haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti uummata keenya immoo dhiifama gaafateera. ዛሬ ይቅርታ መጠየቅ ነው የምፈልገው። ይቅርታ የምጠይቀው ታላቁን የኦሮሚያን ህዝብ ያባገለሎችን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እባካችሁችን ቪዲዮ የምታዩት ሁላችሁም ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ዲዩት ሪፖስት እያደረጋችሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ አድርጉ። ታቁኛላችሁ፣ የኦሮሚያ ህዝብ ብዙዎቹ ታቁኛላችሁ። እናንተን በመስደብ ታወቃለሁና ታቁኛላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ከልብ ነው ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው። እባካችሁ ያባገዳ ልጆች አቃለው ይቅርታ ልብ እንዳላችሁ። እኔ ደግሞ ዛሬ ይቅር እንድትሉኝ ነው የመጣሁት። እናንተን አስከፍቻለሁ፣ ያለ ስም ሰጥቻለሁ፣ ብዙ ተናግራለሁ። እባካችሁ ይቅርታ እንድትሉኝ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እናንተ ደግሞ ከልባችሁ ይቅር እንድትሉኝ እማጸናለሁና ገመቹ እባክህ ስሳደብ የሆነ ቪዲዮ ሰርተህ ነበር። ድጋሚ ደግሞ ይቅርታን ቪዲዮ ተቀበለ ቪዲዮ እንድትሰራ ከልብ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ዝም ብለን ይቅርታ እናደርግም ካላችሁ እናንተ የምትሰጡትን ቅጣት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። እናንተ የምትሰጡትን ቅጣት ለመቀበል በምንም ይቅርታ እንድትሉኝ የምፈልገው። የማቻችሁ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዋን ላቭ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አመሰግናለሁ። waggoota meeqaaf akka kanaan warrabsee deebi'ee harkuma keenya keessatti kufee jira warroota. Diina mo'achuu jechuun karaa jarri duraan irra deemaa turan karaan sun akka inni dogongora ta'e barsiisnee deebisuu jechuudha. Kanaan dura nu warrabsaa ture aሁን አድናቂያችን ሆኗል። Gaaffii koo matalaa irras qubanaa qabaadha. Faazariin umurii waggaa 18 guuttee manaanaa ba'e manaanaa ari'ee jira. Qubanaa qabaadha. Heera mootummaadha dhaabbateetu waggaa 18 guuttee naari ta'uu immoo hin qabu. Heerri kun nuuf jijjiiramuu qaba. Hamma waggaa 30tti namni harka maatii keessa turuu qaba. Turuu qabu. Turuu qaba. Inni kunis harka maatii turee gargaaramuu qaba. Gargaaramuu qaba. Kanaaf heerri kun nuuf jijjiiramu. Hamma waggaa 30tti ofoo hin dandeenye maabbaan. Maabbaan. Ofoo hin dandeenye maabbaan. 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 Dinnaante. Waggaa 18 jechuun ikkoo reeftuu xuuxxoo dhiisaa jirta ammati. Waggaa 18 jechuun ikkoo reef harmii dhiisaa jirta. Akkamitti maatiin kee manaa si baasu qoyi? Maatiin kee nama akkamitti dhugaa rabbicha baay'ee garaa jabaatu. Waggaa 18 akka manaa si baasu. ሁላችንም ማስመሳዮች ነን። Hamma waggaa 30 maal abbaa kee irraa gochuudhaaf abbaa jechuun maa irratti fuutee irratti ilmoo argachuuf achitti garuu jechattiin na tamachaateetti beekaatani malee. bishaanii laga waraabu gurbaanni baatee tabbanaa baasaa turtee bakka baa kana faasitti ulfaatetti inni irraa fudhaa turte eessumeef taabaalove eessumeef taate ani kun har'as bishaanuma waraabaan jira kottu gas eegaan jira. Ati ammallee bishaan waraabaa jirta? Ammallee ati bishaanuma waraabaa jirta? Inni koo ilmoo 3, 4, 5 ja'a argate bakka guddaa geeran. Ati ammallee bishaanuma waraabaa jirta. Akka gurbichi silaa jedhe amma waggaa 30tti maatii kee irraan ba'u jetteetti natti fakkaata. Waggaa 30 malee hin baanu maatii irraa bakka amma walii gallee irraa horoota. Amma jireenyi keenya reef ta'aa jira. Waggaa 30 gisee keenyu malee manaa hin baanu. Sana inni nu manaa baanu iyyuu saayyuu waan guddaa yoo nu kenname qofa. Malee waa tokko wal gadhiisuun hin jiru yeroo ammaa. Cimdii Tolasaa. Sarraru. Hamburra. Abeetta kanaan dura. Simbeeku. Gammadeerta. Gammadeera. Maqaa kee? Demee Kabaa. Sarraru.
Buraayyuu. Abeetta. Hin beeku. Gammaddeerta. Gammadee. Maqaa keessan ilbanti. Manni keenya warroota danda'amaan jiru bakka yeroo kana keessatti aan kulfii garaan na ciccitaa jira dhugaa rabbicha. Waggaa 30 malee manaan baanu ishee warroota waan kana akkan irraan fannesin amma ammaasuuf naamma waggaa 30 malee manaan baanu. Namoonni keenya namootaan haasa'urraa gara horiitti deebi'ee jira. Namoota wajjin haasa'urraa horii wajjin haasa'u, namoota wajjin haasa'urraa horii wajjin nyaachuu waan kana keessa galanii jiru. Uma artii fi samii sitti dheesse daadhiisi waan an balleesse. Uma artii fi samii sitti dheesse daadhiisi waan an balleesse. Ayyaana abbaa Oromoo sin wallaalu dhiibii hamaa nu wallaalu. Amma dubbiin akkas ta'ee jira bakka nama wajjin walii galuu naafee jira. Amma kan jiraatamu horiidha wajjin horii waa tokko hin beekanu jara qulqulluun jara bakka. Amma ati nyaata wajjin nyaatteetta laga deemiitii bishaan wajjin dhugii deebii jara wajjin raftaa bakka. Ilmoo immoo akkamitti argata namichi kun? Jechuun horiidhaa wajjin daree keessatti herreega hojii daree keessatti 10 ida'uu 10 meeqaa 10 ida'uu 10 meeqaa walqixa 0 dhaqa 10 ida'uu 10 walqixa meeqa ta'a 0 ta'a. Yoo hojjetaa sammuutti hin hojjechiistu sammuu. Zeeroodhaam an zeeroon guuttadhiyaan. Ishii 4 ida'uu 7 4 ida'uu 7 4 ida'uu 7 haafidoo itti 4 ida'uu 7 sanatti meeqa guuttattee barsiisaan dhaga'u. Zero. Afrida utorba zero dama. Afrida utorba meeqa ta'a beektaa? 8 ta'a. Saddeeti guuttadhaan. Yoo sammuun hojjechuu dide mormiin hojjechiistu. akkasi bakka afurii dawoo afurii ko sulumaa beekamaadha zeeroo akka ta'e beekamaadha. Torba dawoo afurii zeeroo dhum akkasuma bakka mataan keenya zeeroo ta'a jira warroota hangara kamiin akka deemaa jirru hin beeku. Oduun gaddisiisaan tokko immoo dhagahamee jira. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wallahi namni ima du'a garuu duuti akkanaatu ni hedduu nama gaddisiisti keessatti. Khaalidiin hundi keessanuu ni beeytan jedhee yaada. Mucaadhiyoon tana akkuma biyyaatti qabxii guddaa fide san abbaan isaatis dhukkubsachaa jiraachuu namni hundi keessanuu ni beeytanii har'a garuu abbaan isaa gammachuu mucaa isaa san qaccee argee gara ganda akiraa godaane. Hedduu kenna fuudhuuf deemti qabri akkanumatti gammachuu meeqa biraa nu fuudhuu deemti. Karoorri nu karoorfanne fagoo karabbiin nu karoorse garuu hin beeynu. Hundaafuu karooraa fi qaxaroo rabbiin nu qabe yoomiyyuu bira dabruun hin dandahamu. Akka hawwii ilma namaatii fi akka hawwii mucaa sanillee abbaan sun fayyee gammachuu ilma isaa arguudha. Garuu karoorri sun hundinuu hin taane rabbi jannataan isa haa gammachiisu. Waan biraa gochuu fi dadhabnu qalbii mucaatii fi qalbii warraallee tasgabbii akka rabbi kennuuf abbaadhaa immoo jannata rabbi akka kennuuf. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu mucaan kun akka Itoophiyaatti sadarkaa tokkoffaadhaan darbee jira kutaa 12ffaa yookaan intiraansii irratti 600 keessaa 591 fiduudhaan qabxii 9 qofa dhabuudhaan akka Itoophiyaatti tokkoffaa ba'ee jira. Barnoota 500 fidee barnoota tokkittee qofa 91 fide. Yeroo sana keessattis gurbaa kanaaf gammadamee namoonni baay'een mucaa kana walharkaa fuudhanii haasa'aa turanii haa ta'u malee immoo rakkina tokko himatee ture yeroodhuma sana keessatti abbaan koo gatii baay'ee dhukkubsataa jira nu jennaan. Akka mootummaan yookaan immoo namumti tokko akkanaaf akkamu uummanni akkanaaf akkamuun barbaada jedhee gara uummataatti himatee ture. Haa ta'u malee waan inni haasa'e kana immoo mootummaan yookaan immoo biiroon barnoota Oromiyaa waan kana dhagee ture. Waan abbaa isaa barbaachisu hunda isaa aanshaffanee tan abbaan isaa kun akka inni yaalamu nan godha jedhanii haasa'anii turan biiroon barnoota Oromiyaa. Yeroo kana keessatti mucaanis gammadee uummatas biiroo barnoota Oromiyaas galata galfatee ture. Haa ta'u malee abbaan isaa darbee jiru. Arriba, abajo, Tu afardache si falato afarbi anchi jamro ma charris balis tishakuma jamarte nu charrasi su didde jamare san timur isan fitnesa jare si ambisu sitta kennu ma dufte gassatamta dufte inde
ጤፍ የሚቆጥር ባልስጥሽ ማሊ ደስታ ከኛ ማኑ ነፈቅተን እናት ማሊ ዮቲ ተመለከትነ ዮቲ መሰጠምነ ምን ችግር ማሚቀኛ ታታ አንቺ እኛም ላይ ሚቀኛ ጓደኛሽም ላይ ሚቀኛ አንቺ ሚቀኛ ዲሲ አገባብሽ ልክ ነው አሁን አንቺ ጋጣማ አከት ይዘለልተ ገልጣ ዝም ጀተ ወቶን ይላልን እንጀታ አገጣጣ ይሳዩሞ ጥርስና አንጀዱ ጥርስን በተመለከተ እኛ አለንላችሁ ኡኑቱ ሲኒ ጅራ ካንጀቻ ጅራኒ እስማኤል ስፔሻሊቲ ዴንታል ሴንተር ይዳ እንዳለ ጥርስ ጉዳይ መፍተን ይሳምብራ ጅራ ደማቲ አጅት ኢላለማ ገቦዝ ቦታ ቦሌ ሩዋንዳ ስልክ ቁጥሩን nam tokko bakka lafu marraa kee waan hin taane namatti hojjeta maaltu si cinqame maaf akka sanaatti galtame mi'aati takkaan turtuu bicuusi yookiin immoo viidiyoo hojjechuu barbaadde qofaatti kan biraan hojjettu namni jedhe haasa'us jira hangaruu keessa hin jiru. Garoo beelaan gannoo dheechisanii gata basaasaa baaleen bobbaafatanii maaluma laata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin na moggaafatanii. Sofu marbuna bara Allah dadala sofu marbuna bara Allah dadala Otsana dorge boya garan jalala Otsana dorge boya garan jalala Menati ho ibulonati ho chisa chinacha walo isani Wanu manolle bultini manolle mali chubun kawal salfatani Tidaro belanga no dechisani gada basasa valen bobbafatani malu malata mal siga gafatani beita makako sin mogafatani sofu marbuna bara Allah dadala sofu marbuna bara Allah dadala obsana dorge Lachun aqwamin kee ko anjadum bareeda ture kana ul furdatti kana gad qallatti akkasimu ta'uun qabu ture sheeppaami jechuun lakkoofsa 8 waan akkasiiti kan bareedu keessa waan jedhu Gurbaan kun maqaa jaalallee isaa waamuudhaa fi maqaan keessan yoo as keessa jiraate dhaggeeffadhaatii koomentii jalatti barreessaa. ኞቼን ስም ዝርዝር ጠራለሁ ሁላችሁ አዳምጡ። አይሻን ከዶበና ጀሚላን ከንሲኖ ፈዲላን ካሳኖ ኢክራምን ከኩኖ ባርቀዴን ከሰፈር ሰሚራን ከሸገር ሞክሲናን ከመንደር አርፊያን ከነቆር ዘቢባን ከሐዋሳ ፋጢማን ከውዳሳ ዙልፋን ከውልባራ ቃፊዛን ከዳላስ አዋርዱን በላውት ቲኮችን በመጥበስ ሀናን ካልቹ ሀናንን ካዘርና ሳሚያን ከምዝራቅ ስልክ ኢልሃምን ከቅበት ሌላን ካጎዴ ያጭጡኝ ስንዴ ልባን ቆረጥኩላት በፍቅር ጎራዴ ሻሚላን ከሳንኩራ ፈቲያን ከጦራ ፈውዚያን ከኩተሬ ሲቲናን ከሌራ ሰውዳን ከሙጎስ ሲቲን ከሎብሬራ በጋብዛት እሺ ማስቲክ ከሸንኮራ ዛሊካን ከወራቢ አጣውጪ ያባቤ ዙሌካን ከመጣን በፍቅር ከተማ ብታዳ ተገኝተን ዛህራን ከማረቆ ሸይቴን ከቡራቆ በፍቅር ጠርባቸው ሞቆ ሀያትን ከሶዶ ሲጫወት አግኝታኝ አዶና ሚዶ በአሜሪካን ከዱና ሰብረን ከሊጋባ ይጃቸው በፍቅር ከወራብ አዲስ አበባ ሮዛን ከቆሼ ፋኪያን ካላባ አቦ ዘራይ ጥቅም በፍቅር ተጋባ እጆ ደራይስቲ በፍቃደኝነት እስቲ ማን ላግባ ብዙም አልፈልግም ይበቃኛል 30 እና 40 አመሰግናለሁ ፎሎ ሪፖስት እና ላይክ ብቻ በማድረግ ተባባሪ ሌላ ነው ኮፒ ሊንክ 20 ጊዜ በቃ ይበቃኝ Gurbaan kun warra danuun barbaadu jira warra 30 qofti nagaa jira maadara rabbi 30 maal si gooti 30 fuuchuu raatu dhiste wayu maal si godhu 30 fuuchuu Gaumata biiliyoona 8 ol addunyaa irra jira ታፍርታውኒ ቆፍቲ ማርሲ ባስቲ እንቀላዴ ማለት ደደበላ ሴት ልጅ ጥቃት የመጀመሪያ አስተዋጽኦ የምታደርገው ራሷ ሴት ልጅ ነች በማለት እንግዲህ ህንድ ሀገር የሚገኙ ጥናት አጥኚዎች ይፋ አድርገውታል ይህንንም የሚያደርጉት ደግሞ በተግባር በኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው እንግዲህ የእስላም እምነት ተከታይ ናቸው እነዚህ ግሩፖች ከዛም በኋላም እንግዲህ አንዲት ሴት ልጅ ማለት ነው ያለ ሂጃብ አደባባይ ላይ እንድትሄድ ያደርጓታል ከዛም በኋላ እንግዲህ የሚያደርጉት የወንዶች አክሽን የሚነበረው እይታ አጠቃላይ ያስፈራ ነበር ማለት ነው በጣም ሲለክፋት ነበር መንገድ ላይ ሲሰድቧት ነበር ጭራሽ ደግሞ አላሳልፍም ለማለትም ሲሞክሩ ማለት ነው በኤክስፐሪመንቱ ላይ ከዛም በኋላ እንግዲህ ሂጃብ አርጋ ታልፋለች ከዛም ዝቅ ብለው ነው ሰላም ይያሉ እያከበሯት ሲያሳልፏት የነበረውና የምርግን ሴት ልጆች አሁን ላይ ያለው አለባበስ ጤነኛ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ኦርቶዶክሶች ልክ እንደ እስራኤላውያን ማለት ነው ሰውነታችንን የሚሸፍን ሴቶች ብናረግ ሙስሊሞችም ደግሞ እንደ በፊቶቹ ማለት ነው ክንብንብ ብለን እርቃናችንና አካላችንና ገላችን ለባላችን ብናረግ የብዙ ጥቃትስ አይቀንስም ብላችሁ ታስባላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ
Oroota akkuma sana agartanii hijaabaa fi hijaaba malee kaaliyyuunnati isaa yookaan garaagarummaa isaa agartanii jirtu. Namni hijaaba malee yeroo inni deemu haala salphaadhaan dhiirotaan yookaan immoo namoota gudeeddaa raawwataniin haala salphaadhaan irra ga'a. Wanti kun immoo tubicuus immoo shaffanatanii tubicuus immoo uffata babal'aa kan uffatan immoo wanta akka sanaa sun baay'ee hirrata jedhamee jira. Viidiyoo baranaa piraankii wayii agartaniitu miti. Piraankii gurbaan tokko piraankii nan godha jedhee piraankiin taane warra ofii irratti godheetu. Haa ta'u malee har'a immoo dhufanii lama ta'anii dhiifama gaafatanii jiru. Isinis dhiifama godheeraaf jettee jirti. Yaa ilmi namaa dogongortee jirta. Dhiifama godhuun beekumsa tokko of beekuu tokko ani gaafuma sanuu sii dhiisee yaa kun wanta baratamee ta'ullee baatu siifillee barumsa ta'a ammaan achiifu nama hundaafuu barumsaa ittiin deebi'inii namni hedduu si jaalatanii hedduu si kabajanii yuutuubii kana dura warri hordofaa ture baay'ee sitti dheekkamanii argee jira. Viidiyoo hedduu na bira gayaa ture hiriyoonni kan koo sheer natti godhaa turanii na akkuma argite jechuudha. Namni hedduun viidiyoon irratti dalagee jira. Amma booda ittiin deebinu asumaanuu isaa dhiifama naa godhaafi jedha. Yaa inni akkuma ani yaadetti inni illee piraank godha jedheeti. Yaadni akkanaa kun tasa nama dhufa malee itti yaadallee natti fakkaatu ana miidhaa barbaadeetii miti. Maal jedhama egaa akka abbarra beeku budaadha jedhanii dhiifama naa godhaafi isiniin jedha. Ani dhiisee fi hayyee egaa dhageessanii jirtanii hundi keessaniihu abbaa manaa kiyyaa dhiifama naa godhaafi isiniin jettee jirti jechuudha. Isinis akka garaa natti hin jabaatte ni beeka. Wanti guddaan waan ani jaalladhe viidiyoo kanarraati wanti an baradhe jechuudha. Inni guddaan edaa ammas nama gorsu numa qabna. Edaa ammas nama karaa sirriitti jirtan nuun jedhu numa qabna. Otoo karaarraa banne otoo kana caalaa qalbiin teenya goyde qalbiin teenya jaamte gocha kana caalaa hawaasa keenya miidhuu danda'u hawaasa keenya qalbii cabsuudha danda'u gocha hawaasa keenya afaan oromoodhaati kan nuti dubbannu hamma ta'e wayitiin hawaasa kana riipireezent goona hawaasa kana bakka buuneeti kan nuti wanti jennu fakkeenya sooshaal miidiyaaleen jaraa gaafa dubbatanii inni oromoo hojjechuu jedhaniiti kan isaan nurraa haasa'anii hawaasa bakka buunuu kanarratti bakka buunuu kana biratti nama gorsu numa jiraahi namni nama gorsu lakki dogongortaniirtan karaatti deebi'aa namni namaan jedhu heddumaatu jiraahi akka jedhee yaadu kan na taasise jechuudha. Karaarraa otoo miliqe otoo waan kana caalaayyuu hojjedhe otoo kama dhugaayyuu isiin reeba tahee edaa nama naa lolu baay'eetu jira edaa nama na reebu baay'eetu jira edaa nama na adabuudhaaf jechuudha dhiirrikas gochuun qabdu jedhee nama na adabu hedduutu jira. Asumatti nu aga'uuti wanti irraa baradhe maayinni beektu Oroota warraaf abbaa manaa gidduu galuun hin ta'u. Maaluu wala godhanuu warraaf abbaa manaa gidduu galtanii akka gara nama tokko gortanii naasofni kunoo siinis deebitee gaarummaa siyaasaa jirti innis gaarummaa siyaasaa jira hedduutti kan hamaatti ba'u nuyi so bagaan dhiisee hangaafa sana moo naasofni suluma isin taasise hangeessan jiru. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti viidiyoo kan biraatiin ammoo walitti dhufnutti.